Nagaan isiniif haa ta'u. Akkam jirtanii fayyaa qabdanii? Nagaa miti. An nagaa kootti galata Rabbii. Har'a iccitii jajjabduu qabadhee dhufe jechuudha. Iccitiin ani qabadhee dhufe tuni maalidha jechuun keessan hin oolu. Waan an qabadhee dhufe immoo ifaan ifatti jechuudha. Daarektii fidee dhufe jechuudha. Dhoksaatti utuu hin taane wantoonni ta'amaa ture hundinuu dhoksaatti miti. Ifatti waan ta'eef wanti ta'aa ture hundinuu, wanti gochamaa ture hundinuu akkuma beekamu viidiyoo deengada isiniif hime irratti hayyuun dhuftus dhufuu baattus iccitii baasuun koo hin hafu. Ani iccitii jirtu nin baasa isiniin jedheetiniin ture. Iccitii jirtu hundayyuu gadi baasuun hin deemaa jira jechuudha. Anis yeroo arrafamaa jiraachuu hin barbaadu. Maaliifin direct kalas yaani waan jirtu takka ifa godhee bira darbuu barbaada jechuudha. Wantoota hunda isaayyuu namoonni muraasni keessan namni isin asradde garkiisiteen dhuftanii isin asraddee isiniif narraa hubattan takka ni jirtanii jechuudha. Namoonni baay'een keessan kan hubatin immoo ni jirtanii. Just ani guyyaa kaleessa wabii faana haasaa ture jechuudha. Sagalee irraa isinii waraabitiin hin jira viidicharraa dhaggeeffadhaa. Egaan kabajamtoota hordoftoota koo har'a iccitii jajjabduu takka qabadheetiin dhufe jechuudha. Iccitiin ani qabadhee dhufe kuni maalidha kan jedhu egaa sagalootuma kanarraa dhaggeeffanna jechuudha. Sagaloota baay'eetu jira waan ta'eef obsumaan jechuudha na faana turtanii. Yaa bifa barreeffamaatiinis waa baay'ee gaafadheen jira jechuudha. Wabiidha. Akkuma argitanii muraasa isaa isiniif hin argisiisu. Maaliifin iccitii kan qabu sin jira. Akkasuma immoo wantoota baay'ee irraa gaafadheen jira jechuudha. Akkuma argaa jirtan kun aga kana hunda isaa haasofsiiseen ture jechuudha. Kana hunda isaa iyyuu kanaafiyyuu kun hundinuu wabiidha jechuudha. Wabii faana haasa'eetiniini kan hunda isaa akka argitanitti kun kan hunda isaa akkuma argitanii jechuudha. Ilaala kana iccitii jajjabduu jirtu isiniif hima jechuudha. Akkasuma waa'ee Saayidollee jechuudha. Saayidoon amma hiriyaa haadha manaa hiriyaa isaa yookiin immoo jaalallee hiriyaa isaa jaallate yookiin fuudhee isa jedhuu fi isallee isiniif hima jechuudha. Dhaggeeffattanii sagaleen gaa hedduutu jira jechuudha. Akka sagalee baay'ee kana isinitti argisiiseen jira. Kana hunda isaa gaa kaleessa waliin haasaa ture jechuudha. Wantoota ani gaafadhe keessatti muraasa isaa naa deebisee muraasa immoo kan hafe sa'aatiinis waan deemee turee fi ganama si beeksisa naan jedhe jechuudha. Bilbilaanis haasofsiiseen ture. Wantoota takka lamaadha jechuudha. Jalqabarraa jalqabee aga ammaatitti waan jiru hunda isaatiiyyuu isinin beeksisaanii jechuudha. Dhugaa jirtu hunda isinin beeksisa. Jestanii wabis beeksiseen jira jechuudha. Waan hunda isaatu akkuma argitanii beeksiseen jira jechuudha. Waan jiru hunda isaatiiyyuu. Kanaaf deebii isaa immoo ganama siifin kaa'a naan jedhee sagalee itti aanee jiru immoo isinitti dhageessisaa. Obsumaan nafaana turaan isiniin jedha. Turtiin keessan aanuma waliin haa ta'u jechuudha. Dhugaa jirtu gadi fataffatee isinii baasa. Dhugaa jirtu baasaa jechuudha. Maaliifin ani sobduu ta'uu hin qabu. Ani immoo namoonni baay'een waa'ee kanaatiin illee na arrabsuu hin qabu jechuudha. Sababa kanaafuu dhugaa jirtu nin baasa. Gara ayyuutiinis ta'e gara kamiiniyyuu kan nama hundaatu dhugaa jirtu fataffatee baasuun qaba. Kanaaf turtiin keessan hanga dhumaatitti aanuma waliin haa ta'uun isiniin jedha. Hordoftoota koo akkuma sagalee koorraa dhaggeeffattanii fi akkuma barreeffamaa fi sagaleen wabiidhaa ergee fi sagalee wabiin naa deebisirree tartiiban argitanii amma immoo kanan sagalee isa waliin haasa'ee dhugaa jirtu isatti illee hime wantoota jiru hundumaayyuu isa hubachiise innis naa hubatee isa wajjin walii jallee wantoota jiru hunduma isaa akka xumurre akkasuma immoo maal takka haasa'ame maal takka jedhame yookiin wanti ani isa wajjin haasofsiise kuni
wantin ani isa haasofsiise kuni maalidha maalinni wantin ani isa asirratti kuni kan jedhamu sagaloota asirratti argitan kanarraa hubachuu yookiin immoo dhaggeeffachuu dandeessanii jechuudha. Ani waan jirtu hundumaa ijaan ijatti akkasitti daarektii fidee raawwadhee isinitti argisiisa malee ani isa akkasitti inni akkanadha kunooyi waan akkanaati maalidha jedhee raawwadhee gochaan yookiin immoo jechaan isinitti himu miti jechuudha. So daarektii waan jiru tokko baasii argisiisuudha jechuudha. Wanta jiru bazaayii wanti jiru hundumtuyyuu miidiyaa irratti kan dubbatame, miidiyaa irratti kan ta'ame, miidiyaa irratti kan hojjetame waan ta'eefi wantoota jiru hundumaayyuu waan boru dhokatoo hin qabne takka waan boru mul'atuu qabu tokko just gadi baafamee mul'atuu qaba jechuudha. Dhugaan jirtus immoo dubbatamuu qaba. Dhugaan jirtu himamuu qaba. Dhugaan jirtu baatee akkuma gaafa duraa ba'amee dubbatame sanatti dhugaan jirtu ba'amee dubbatamuu qaba. So kanaafiyyuu turtiin keessan hanga dhumaatitti anuma waliin haa ta'u isiniin jala sagalee wabii tartiiba jiruun isinittiin dhageessisa. Maal akka wabiin naan jedhee deebii maalii akka inni naaf deebise just gaafa sagalee sana ani qabee fi yookiin immoo barreeffama sana barreessee fi barreeffama sana dubbisee sagalee maalii akka naaf deebise bareekiti jechuudha. Garuu akkan barreeffamicha sana kaayefitti naaf dawwalii naan jedhee beektani. Inna ninne nan kirkiree jechuudha. Baay'ee takka bakka kuu jedhe wayinii biyyeen na nyaatte maallaan jechuu heddeeti. Maalla gochuu heddeeti. Geetaan bakka በጣም እንትን አልኩት መንደነገጥ ያከመለ ይችላል እና ናፍ ደወልና እንጀዴ አቺን በቃ አርኩ ሶዳታ ካን ደወሉ ፍሬ ሶዳዴ ስልኪና አርከቲ ሆለንት እስማ አማ ከን እንደነ ሶዳች ሰለከና ማቲ ዱጋ ጅርቱ ጋፈምቱ ጋባ ሃሳ ሶባ ዮኪ ወንተ እንጅር ተከሉበቱ ጀስት ያኔ አጋ ከነሚት namni sichemar jechuudha. Namni gaafa waa balleessanitti xiqqaatti garuu gaafa waan tokko tolchuu irratti yookiin immoo waan takka sirreessuu irratti itti salphata itti ulfaata. Waan balleessuu takkatti ni salphata, waan tolchuu takkatti immoo namatti ulfaata jechuudha. So bakka yeroo tini jedhu naaf bilbili jedhee bilbilaan haasofsiisuudhaan naannagoo isannaa kan qaruxee ta'ee jechaa deemu suni dhugaa rabbi sodaadhii waan itti dubbatu dhabee deebiitti deebisu dhabe. Wayi neetwoorkiin hin hojjetu wayi binaamna. Wayi akka sodaadhii bakka akkuma waan naalloluu wayi bakka irratti fakkaate garuu dhugaa nama hubataadha. Nama taraddahuudha. Jechuun bakka ani wabiidhaaf bakka guddaan qabaadhe dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Bakka guddaa takka niin kabaja guddaa takka isaaf kenne. So bakka nama taraddaa nama hubataa. Akka namoota garaagaraatii miti namoonni tokko odoo fakkeenyaaf wanta tokko uumame waan uumame sana irratti waan akkanaatitu jidduu kana keessa jira waan akkanaati jettee gaafaati nama sana asirra dahuudhaaf yookiin immoo waan sana hubachiisuudhaaf itti hidhattu namni sun gaafa fincila sirratti kaasutu jira gaafa si arrabsutu jira gaafa wantoota baay'ee siin jedhutu jira jechuudha. Garuu bakka amala qabeettii takkaan amala bareedduu takkaan jechuudha deebiin naaf deebise. Just bakka baay'ee takka nama hubataa innaan jedhee fixuu hin danda'u jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf nama hubataa jedhee fixuu hin danda'u jechuudha. Baay'ee nama taradda'u baay'ee nama hubatu bakka just yaani akka obboleettiitti akka obboleettii haadhotitti nama gorsu nama iddoo ati waan takka dogoggora takka irratti deemaa jirtu si gorsee si deebisu bakka I don't know maal jedhee akkan ibsu beeku jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf maal jedhee akkan ibsu hin beeku jechuudha. Muluma kana jedhee ibsuu itoo fixuu fi hin danda'u jechaan qabuu fi innaa dhugaa dubbachuudhaaf rabbii bakka guddaa kana irratti daddabalee isaaf haa kennu yaada tana yookiin immoo sammuu tana irratti daddabalee barnoota tana beekumsa tana rabbiin irratti daddabalee isaaf haa kennu dhugaa dubbachuudhaaf maal jechuun kana jedhee ibsuu hin danda'u waan ta'eef jechuudha. Maaliifin bakka I don't know bakka guddaa takkanaaf jenne jechuudha. Gaafa nan akkasitti waan kana isa asirra dahee bas wabii waan akkanaatu jira waan akkasii gaafa nan isatti raddaasisu bakka I don't know dhugaa anaan olitti inni bakka inni beekaani bakka guddaa takkanaaf jenne deebii bareedduu takkanaaf deebise haamilee naaf ta'e jechuudha. So karaa fuulduraatitti illee akkan waliin adeemu karaa fuulduraatitti illee akka waliin adeemsa karaa dheeraa wajjin adeemnu na jajjabeessee waan kana gorsa bareedduu takkanaaf kenne. Kanaaf sagalee isaa oduun isinitti hin dhageessisin sagalee isaa dhaggeeffatu.